nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo dabalee daddabalee haala bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u dammeetu kan jedhu jalatti kan argamtani wiilkaam baga nagaan dhuftan anaa dhufu jedheera hunduma keessaniyyuu as jala kan jirtanis hundumti keessan baga nagaan turtanii haaraa kan dabalamtanis baga nagaan dhuftan suniin jedheera waaqayyoo sanuu eegee nuti tiksiif galanii fulfinni guddaan haa ta'u maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. waaqayyo guddaatti sinaa eebbisu wangootan hundumaaf ulfaadhaa ammas like share subscribe gochuun wal bira haa dhaabbannu guddisaa chaanalii kana siniin jechuun an barbaada waaqayyo hunda keenya haa gargaaru egaa karaattiin dubbiin sagalee waaqayyo dhugaa bahamuudha har'as waaqayyo nutti hin dubbata tarii sagalee dheeraa waraabuu dhiisuun mala sagalee gabaabaa keessatti waaqayyo jecha dheeraa namaaf qaba sagalee cimaa isaa namaaf qaba. jalqaba ta'uu danda'a barumsa walitti fufinsaan waliin barannu ta'uu danda'a waaqayyo nu gargaara waaqayyo isa kana keessatti galateeffata waaqayyo isa yeroo hundumaa nu gargaara nu gaggeessu jajata sagantaa keenyatti fufna mootii waaqaaf lafaa fulfinniif galanni guddaan haa ta'u guddaa baay'ee si galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa keenya galanni fulfinni guddaan waaqaaf lafarratti siif haa ta'u maqaan kee kan eebbifame haa ta'u maqaan kee qulqulluudha maqaan kee maqaa makoota hundumaarra caaluudha maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u ijaa eegumsa kee ijaa tola kee eebbifame ammas yaa waaqayyo gooftaa hin jalqabne malee hin xumurre miti karaarra jirra warra karaarra jiran immoo kan gargaaree galmaan ga'us duwwaadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari ana mucaa kee fuula kee kanan jiru karaa hundumaatti ayyaana naaf baay'is dubbii kee dubbachuuf dubbii kee hubachuuf dubbii kee waaqayyo gooftaa dhaloota biraan ga'u akkan danda'uu fi ayyaanni kee dachaan naaf haa baay'atu saba kanaaf fa'aata ayyaana kee baay'isi gurri dhaga'u hubatee fudhateetti jiraachuu akka danda'u ati gargaari waan hunda keenya gargaartuuf galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u maqaan kee waaqaaf lafarratti haa eebbifamu waaqayyo gooftaa ergamaan seexanaa yaanni seexanaa akeekni seexanaa qilleensarra lafarra namatti fayyadamee karaa kamiiniyyuu xiyya kan darbatu lafa jiru hundumaatti harka kee harka waaqayyootiin haa daangeffamu kan qabame haa ta'u ijaa hunda guutuu ulfaadhu kabajamii eebbifame maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. waaqayyo haa eebbifamu guyyaa har'aa kan waliin ilaallu macaafa qulqulluu keessaa macaafa Daani'eel raajichaa boqonnaa 6 kaasnee waliin hin ilaalla maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u akkas jedhanan dubbisa lakkoofsa 1 kaasee maqaa Yesuusiin Daariyoos mootichi kutaa mootummaa isaa hundumaa akka bulchaniif namoota 120 hojii mootummaa irra dhaabuu ni jaallate. Isaan irratti immoo namoota 3 mataa godhee irra kaa'e. Warra 3 keessaas tokko Daani'el ture. Warri kutaa mootummaa isaa bulchan immoo hojiin mootummichaa akka hin hir'anneef wanta itti gaafatamaniif warra 3 kanaaf deebii ni kennu. Daani'el kuni hafuura hundumaa irra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaa irra isa dhaabuu yaade yommus warri mataa ta'an sunii fi warri kutaa mootummaa bulchan dubbii mootummichaa ilaaluu keessatti karaa ittiin Daani'el irratti ka'an barbaaddatan garuu inni amanamaa waan tureef wanti inni irraa kaate yookiis balleesse tokko illee irratti hin argamne kanaaf jarri balleessaa ittiin isa irratti ka'an karaas hin arganne kana irratti jarri kun karaa wanta seera waaqayyoo isaa ilaaluu yoo barbaanne malee nuhi karaa ittiin Daani'el kana irratti kaanu hin argannu waliin jedhan. Egaa warri mataa ta'anii fi warri kutaa mootummaa bulchan kuni wal ga'anii gara mootichaa dhaqanii yaa Daariyoos mootii bara baraan jiraadhu ati mootichi namni hamma guyyaa 30 gara kee duwwaatti malee gara waaqayyootti yookiis gara namaatti kadhata tokko illee dhiyeessee boolla leencotaa keessa akka buufamuuf abboomi dhaabbataa baaftee
isa ittifamee kanas cimsitee hojii irra akka oolchituuf warri mataa dureen mootummaa, warri mataa kutaa hojii irra jiran, warri kutaa biyyaa bulchan, gurguddoonni mana mootichaa, abboonni biyyaas hundinuu waliif galaniiru. Ammas yaa mootii ittisa kana cimsii akka seera meedoonii fi feeraas lakkoofsi 8 irra ammas yaa mootii ittisa kana cimsii akka seera meedoonii fi faaris isaa caafamuu hin dandeenyetti akka inni hin geeddaramneef caaffata isatti milikkita godhi jedhanii. Kanaafis Daariyoos mooticha caaffatichaa fi ittisa sanatti milikkita in godhee jedha. Hanga lakkoofsa 9tti kan hin dubbisee 14tti ceene mata duree biraatu qaba. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Isaan kun inaaffaarraan kan ka'e dubbii maalirra barbaadu? Nama Waaqayyoo Daani'eel irra barbaadu. Daani'eel garuu wanta Waaqayyoo biraa kenname namni hubachuu kan hin dandeenye hafuura guddaa tokkotu irra jira. Innis hafuura waa gargar baasee hubatu, hafuura caalu, hafuura hundumaa irra caalu jedha. Lakkoofsa 3 irra dubbifachuu dandeessu. Akka inni ofirraa qabu sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Hinaaftonniif warri milkaa'insa isaatti, guddina isaatti, hojiin hojjetu, amanamummaadhaan hojjetu kana irratti hinaafanii isarratti yoo ka'aniyyuu maa isa gochuu hin danda'anii. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa humaa gochuu hin danda'an gara caalutti isa buutuudhaaf iyyuu karaa barbaadaa jiru. Isaanii fi isa balleessuuf isa achii kaasanii ofii bakka qabachuu isaanitti fakkaateetu daandii kana deemaa jiru. Daandii jarri irra deemaa jiran adeemsi isaan boolli isaan isaaf qotaa jiran kun garuu boollichi isaan liqimsee adeemsi isaan irra deemanii gara mootichaa dhaqanii isattiin kassasaa jiran kun isaan ittiin balleessee warra kassasaa jiran ittiin balleessee Daani'eel immoo isa caalutti dabarsuudhaaf dhiibaa jiru. Diinni kee yeroo itti si dhiibu gara caalutti si dabarsa malee gad si dabarsaa miti. Harka Waaqayyoo irra jiraachuun kan keenya yoo dhiibamne ulfina caalutti darbina malee nuti amanamummaa Waaqayyoof haa qaban, sodaa Waaqayyoo haa qaban, ulfina isaa keessa haa jiraannu malee Waaqayyo dabarsee hamaaf hamoota warra nu hariyatanitti dabarsee anaaf isin hin laatu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Namoonni kun wajjin hojjetu, hojii tokko hojjetu, hojii mootummaa tokko keessa hojjetu. Haa ta'u iyyuu malee hafuura caalu waan ofirraa qabu mootichi jaallateera Daani'eel. Mootii biratti jaallatamuun isaa immoo isaan warra isa wajjin hojjetan inaafsiseera jechaadha. Ammayyuu ulfinni sirra jiru diina inaafsisa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Ammayyuu sodaa keessa jiraannu, ulfina isaa keessa jiraannu Waaqayyo hafuura caalu siif anaaf haa laatu, hubannaaf ogummaa nuuf haa laatu. Waaqayyoo kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Ijoolleen Waaqayyoo hin ari'atamu, hin dhiibamu malee, hin lolamu malee, hin mo'amani. Kan nu moosisu ulfina keenya kan ta'e, humna keenya kan ta'e, irree mo'ichaa keenya kan ta'e Waaqayyo Waaqni jiraataan anaaf isin wajjin jira waan ta'eef hin moona, hin mo'amnu, hin ari'atamna, hin qabamnu. Daandii irra ari'atamnu sanarratti nuti dirree ulfinaa caalutti baana. Warri nu hariyatan garuu karaa irratti nu hariyatan sanaan qabamanii argamu. Itti fufnee waan barannuu fi ittuma fufnee waliin hin dubbifanna. Waaqayyoo galata guddaa argatu. Asirratti Waaqayyoon galateeffannee viidiyoo addaan kutuun hayyaala. Sababni isaa haala gallakkisuu irratti jechaadha. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Diinni si hariyata malee sin qabatu. Inaafaan kan kee yoo si dhiibeyyuu dirree ulfinaatti si baasa malee si salphisuu hin danda'u. Inni si ordofu hin salphata malee hin si qabu hin danda'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa kabajamu. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Dhuguma ati yaa Waaqayyoo gooftaa warra nu hariyatan, warra nu dhiiban, warra yaa Waaqayyoo nu hordofan nu biraa hambiftee ulfinaan gaggeessitee, nagaatti gaggeessitee, jaalalatti gaggeessitee, har'aan nu geessee, eegumsati nuuf goote, jaalalatti nuuf goote, karaa irra nu gaggeessite immoo addaadha yaa Waaqayyoo gooftaa. Gaarummaa
keef tola keef gargaarsa keef eegumsa abbummaa keetiif ulfinni guddaan siif haa ta'u maqaan kee waaqaaf lafarratti haa kabajamu karaaf kallattii hundumatti yaa waaqayyo gooftaa gargaarsa sibiraa ta'een har'a geenye waan ta'eef ijaarsa kanaa maqaan kee waaqaaf lafarratti haa ulfaatu maqaan kee waaqaaf lafarratti haa kabajamu ammayyuu waaqayyo gooftaa warra ni dhiiban utoo ilaalanii utoo hariyattoonni keenya ilaalanii utoo yaa waaqayyo gooftaa goomattoonni keenya ilaalanii gara caalutti dirree isa caalutti dirree ulfinaatti nu baasuun nu gargaaruun nu gaggeessuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u hunda keenya ati nu gargaari jireenya keenya adeemsa keenya yaa waaqayyo gooftaa ati nu gargaari gargaaraa keenya nuti shiduwwaa godhanneerra sirratti of ganneerra sirratti of laanneerra namni siif amanamee fuula kee dhaabbatu yoomiyyuu hin salphatu ati waaqayyo gooftaa biyya lafaa diina seexana nama jallaatti dabarsitee nu laatiin waan gootuuf ulfaadhu kabajamii eebbifami maqaan kee waaqaaf lafarratti haa mo'u maqaa gooftaa yesuusiin ameen eebbifamaa kabajamaa linkiidhaan sheer godhaatii dhaloota biraa ga'aa yuutuubii kanaa dhaloonni namoonni akka amananiif gooftaa akka fudhataniif sagalee waaqayyoo akka barataniif dhaloota biraan ga'an suniin akkasuma barnoota hin baranna jedheen ture deebi'ee garuu viidiyoo hojjechuu dhiisee turuuf na of koshaa gidduutti jechuun hin barbaada amma garuu itti fufnee akkuma dura eegallee macaafa qulqulluu keessaa macaafa Daani'eel raajichaa boqonnaa 6 hanga 10 hanga 9 waliin barataa turreerra har'a garuu 10 irraa kaaneetiyyuu waaqayyoodhaan kadhannee hin barannaa waaqayyoo dubbii sagalee isaatiin nutti dubbata warri hariyatan qabamaniitu hin hariyatamu garuu oola sababni isaa namni waaqayyo irratti of gatu namni waaqayyotti of laatu namni isa caalchifate badee hin badu hin gatamu jechaadha waaqayyo haa eebbifamu waaqayyoodhaan galateeffannee dubbii sagalee waaqayyoo kana hin dubbifanna guddaa baay'ee si galateeffannaa waaqayyo abbaa keenya jabaa amanamaa guddaa fi qulqulluu waaqa hundumaan olii kan taate kan jirtu darbitees kan jiraattu jiraataa bara baraatti galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u mootii dhati yaa waaqayyo gooftaa mootii bara baraan jiraatta mootonni baay'een darbaniiru kan kee garuu mootummaan kee dhumas darbas hin qabu lafa hundumaa jirta waan hundumaa argitaa yaa waaqayyo gooftaa galanni guddaan siif haa baay'atu maqaan kee qulqulluu ta'e bara baraan haa jajamu yaa waaqayyo gooftaa haala kam keessattuu kan galateeffatamtu galanni keenyas kan si gammachiisu kan sitti tolu maqaan kee ulfinaan haa jajamu eebbifami kabajami ammas saba sagalee kana dhaga'u lafa sagaleen kee ga'u kun yaa waaqayyo gooftaa moo'ichi guddaan kaleessa yaa waaqayyo nama kee Daani'eel irratti ta'e otoo hariyatamu otoo dhiibamu waaqayyo biyya bittaa biyya yaa waaqayyo gooftaa itti booji'amee dhaqe keessatti waaqayyo gooftaa faajjii moo'ichaa guddaa laatteef ati faajjii moo'ichaa namaaf laatta otoo dhiibamanii otoo hariyatamanii oddoo guddaa namaaf qopheessitaa yaa waaqayyo gurri sagalee kana dhagaye otoo hariyatamu otoo dhiibamu otoo yaa waaqayyo karaaf kallattii kamirra jiru maaddii bal'aaf ulfina guddaa ulfina caalutti darbuu akka danda'ani maqaa Yesuusiin dhaloota kana gargaari ana mucaa kee dhaabbadhee kanan dubbadhu ana gargaari tokkoon keenyatti nu gargaari sagaleen kee yaa waaqayyo gooftaa humna qaba humna hojjetu of keessaa qaba billaa gara lamaan qarame caalaas qara qaba jedha dubbiin kee humni sagalee kee keessa jiru nurratti hojjetu tokkoon keenya sagaleen kee nuuna hojjetu sirratti of ganneerra sirratti of dhiifneerra feeni jaalalli kee duwwaan yaa waaqayyo fiixaan haa bahu kan sibiraan taane yaanni fakeekni sibiraan taane harka kee harka waaqayyootiin hadiigamu ameen maqaa waaqayyoo haa ulfaatu nuuf hin dubbisa yommus Daani'eel caaffatichatti milikinni akka godhamee beekee gara mana isaatii mana isaa keessas gara kutaa isaa mana irraatti isa qaawwi isaa gara Yerusaalemitti garagalee banamee jirutti ol ba'ee akkuma dur guyyaatti si'a 3 gochaa tures waaqayyo isaa dura jilbeenfatee hin kadhate galatas isaaf ni galche yeroo sanattis namoonni sun wal ga'anii dhufanii Daani'eel utuu kadhatu waaqayyo isaa biraas araara utuu gaafatu argatan achumaanis mooticha duratti dhiyaatanii waa'ee ittisa isaa bira ba'ee sanaaf yaa mootii namni guyyaa 30 kana keessatti gara kee duwwaatti malee gara waaqayyo tokkootti yookiis gara namaatti kadhata tokko illee
dhiyeessee boolla leencotaa keessa akka buufamuuf ittisa ba'eera. Ittisni ba'eetii milikkita gooteetta. Ittisa ba'etti milikkita gooteetta miti jedhaniin. Mootichi immoo deebisee dubbichi akkuma seera Meedoonii fi Faarisii isa hin kaafamne sana jabaatee hin dhaabbata jedhe. Yommus isaan mootichaan, Daani'el inni warra biyya Yihudaatii booji'aman keessaa sun abboomii kee ittisa ati milikkita itti gootes hin ulfeessu. Yaa mootii, kadhata isaas guyyaatti si'a 3 hin dhiyeeffata jedhan. Mootichi kana yommuu dhaga'ee baay'ee injibbe. Yaada isaa Daani'el oolchuu irra kaa'ate. Hamma biiftuun lixxuttis karaa ittiin isa baasu barbaadutti in dhama'e. Kana irratti namoonni sun wal ga'anii gara mootichaa dhufanii mootichaan akka seera Meedoonii fi Faarsitti ittisa yookiis abboomiin dhaabbataan mootichi baasuu tokko geeddaramuu akka hin dandeenye beekii yaa mootii jedhani. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hanga lakkoofsa 15 dubbisee 16 hin ceene mata duree mataasaa danda'ee qaba. Inni jalqabaa lakkoofsa 11 hin ceene Daani'el itti fufee Waaqayyoon kadhachuu isaadha. As keessatti jirri karaa ittiin Daani'eliin qaban mudaa Daani'el irra barbaadaa turanii garuu waan tokko argatani. Karaa tokko malee Daani'el nama Waaqayyo waan ta'eef, nama Waaqayyo hubannaa laateef, ogummaa laateef waan ta'eef, nama hiikni guddaan harka isaa keessa jiru waan ta'eedhaaf Waaqayyoon biraa kan isaaf laatame jechaadha. Kan harka namaatiin dhufe, kan harka namaatiin muudamee lafa sana jiru miti. Booji'amee lafa sana yoo jiraate iyyuu hafuurri Waaqayyoo inni wanta hundumaa gochuu danda'u isarra waan jiruuf, isa keessa waan jiruuf nama hubataadha. Nama toon taane Waaqayyo isaa duwwaaf sagadu, Waaqayyo duwwaa waaqeffatu, Waaqayyo duwwaa beekuudha. Daani'el namni Waaqayyoo jechaadha. Yeroo kanatti jirri immoo karaa isa ittiin lafafan yookiin isa ittiin qabatan barbaaddataniitu gara mootii qabatanii dhaqanii karaa baay'ee isa naanna'anii marsanii dhabaniitu karaa inni ittiin karaa waaqeffannaa isaa yookiin immoo karaa inni ittiin uumaa isaa ittiin barbaaddatu karaa kana gama amantii isaatiin yoo ta'e malee isa argachuu hin dandeenyu jedhanii gama kanaan immoo mootii duratti dhiyeessanii mootiif wanta gaarii godhan isaanitti fakkaate yeroo itti dhiyaatanii ji'a tokko yookiin guyyaa 30 namni gara biraatti hin sagadin gara kee qofatti malee jedhanii yeroo mootichatti himanii nama mooticha guddisan wayii fakkaata jechinnaa dhiyaatu. Jirri garuu qawwaattiin Daani'eliin dabarsanii boolla leencaatti darbatanii kan isaan barbaadaa jiran jechaadha. Garuu Waaqayyo Waaqni jiraataan wanta addaa tokko gochuutti jira. Hojichi warra mormituu isaa ta'an, warra mormituu Waaqayyoo ta'an, warra nama jibban, warra nama dhiiban iddoodhaa kaasuudhaaf Waaqayyo hojiirra jira. Taa'ee isaan taajjaba. Yeroo jirri nama Waaqayyoo irratti ka'anii karaa du'aa, karaa badiinsaa, karaa ittiin lafa sana lafanni jiru itti ka'u inaffaa hamaadhaan irratti ka'anii akka jiranii Waaqayyo hin argaa, Waaqayyo lola. Inni immoo gaafa arge mootiin yeroo irra akkas jiran gammadii fudhate yaada kana guyyaa 30 gara isaa qofatti yookiin gara waaqa tolfamaa isaa qofatti akka sagadanii fi kan inni tole jedhee fudhate jechaadha. Gara namaatti gara waaqa kan biraatti akka sagadamneedha mootii biraa yaanni bahe yeroo sanatti tole jedheetti walii galee mootiinis jechaadha. Haa ta'u malee Daani'el irra akka isaan sababa kana barbaadaa jiran mootiin hin beeku. Dhumarratti hubachuuf jira malee isaa jechaadha. Yeroo kanattiin jirri maal godhanii jiru dhaqaniitu Daani'eliin hordofuutti ka'an. Akka inni guyyaatti si'a 3 kadhatu hin beeku isaan. Akka inni fuula Waaqayyoo barbaadatu hin beeku isaan. Isa karaa ittiin qaban waan beekaniif kana fudhatanii gara mootiis dhufan jechaadha. Mootiinis kun akka ta'uu fi mallattoorra kaa'ee milikkitatti godhe. Milikkinni sun immoo kan diigamuu hin dandeenyedha. Seera Meedoonii Faarisiidha. Seerri sun immoo wanta diigamuu hin dandeenyedha jechaadha. Yeroo guyyaa dhumaarratti Daani'el yeroo sana argettiin lafa sagadaa isaatti dhiyaatee
mana isaa keessa mana isa gubbaarratti ol ba'ee kadhata isaa akkuma durii itti fufee jedha sagalee waaqayyoo. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo haa galateeffamu. Yeroo mormiin jiru, yeroo lolli jiru, yeroo haryatamni jiru, yeroo kan si dhiibu jiru, yeroo fallan baay'een kan hiriirri baay'een sirratti baay'atu kadhata kee addaan hin kutin, galata kee fuula waaqayyooti addaan hin kutin, itti fufi moo'icha kan keeti. Gaafa itti fufanii waaqayyoon barbaadatan, gaafa itti fufanii waaqayyoodhaan kadhatan moo'icha kan namaati. Daani'eel itti fufee kadhachuu isaa jalqabe. Yeroo sanattiin raagaatti qabatanii walitti qabamanii gara mootichaa dhaqanii yeroo dhagayetti mootiin maal gochuu barbaade? Daani'eel baasuu barbaade. Hin jibbe yaada kana Daani'eel ta'uu isaatti. Maaliif hin barbaanne jechaadha. Nama Daani'eeliin jaallatudha. Nama hiika guddaa mana isaa keessatti hiikeedha. Nama abjuunni abjootee ture arge, nama abjuu sanas hiike, nama immoo warra dhumuudhaaf yookiin baduuf jedhanillee oolcheedha. Lubbuu baay'ee nama oolcheedha Daani'eel mana isaa keessatti jechaadha. Iddoo guddaa qaba, nama hubataadha. Namni kun baduu isaatti mootiin kun hin barbaanne. Warri garuu isa wajjin hojjetan waan inaaffaa guddaan inaaffaan hamaan isaan keessa jiruuf isa balleessuu barbaadan. Haa ta'u iyyuu malee dhumarratti garuu waaqayyo gooftaa waan haaraa godhe warra isa balleessuuf adeeman balleesseetu ofii isaati akka inni darbee moo'ichaan isa caalutti jiraatu hin taasise jechaadha. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaan Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Itti fufa sagantaan kan keenya waaqayyo keenya jiraataadha. Ammayyuu waaqayyo hin lola. Yesuus gooftaadha.